biyyaalessaa garaagarummaa bu'uuraa furmaataa akka ta'udha kan kaasanii keessumaatii rakkoon nageenyaa mariidhaanii kan hiikamu kun filannoo biraallee kan qabnedha kan kaasanii gaaffiin keenya taanugaa mariin biyyaalessaa biyyoota garaagaraa fi faayidaan inni kennee fi muuxannoo isaanirraati hangam fudhattan yookiin immoo akkamitti gadi fageenyaan waan sana laaltan. Keessumatti biyyoonni mariin biyyaalessaa keessatti milkaa'an jira miti kan keessatti milkoomne jira waan ta'eedhaaf maal waan ta'eedhaaf milkaa'ee kan milkii dhalima maaliif kan jedhu gaatariikaa kan biyya keenya adeemsa keessa jira waan ta'eedhaaf sana keessatti akka nu mul'istan barbaadneeti. Baay'ee galatoomaa akkuma sila kaase addunyaa irratti biyyooleen baay'een marii biyyoolessaatiin biyya isaanii ceesisuu danda'anii jiru. Diinagdeedhaanis ceesisanii siyaasanis ceesisanii biyya cimoo ta'anii deemuu danda'anii jiru biyyooleen baay'een isaanii. Haa ta'u malee biyyooleen immoo rakkoo isaan qunname seenaa keessatti kan isaan qunname kan yeroo sanaafis isaan qunname marii biyyoolessaatiin hiikuudhaaf yaalanii akkaataa karoorfataniin osoo hin ta'iniif hafes ni jiru. Akka carraa ta'ee biyyooleen rakkoon akkanaa kan marii biyyaatiin kan biyya isaanii ceesisanis akkasumas immoo kan dadhabanis akka carraa ta'ee olluma keenya ni jiru biyya alaas ni jiru Awurooppaa keessas ni jiru kanuma dhiyeenya biyya keenya jiran irraa hin ka'uu barbaada. Calqaba biyyoolee marii biyyaalessaa gaggeessanii biyya isaanii ceesisan irraa hin ka'a. Biyyi tokkoffaan rakkoo siyaasaa keessa seentee rakkoo siyaasummaa ceesisuu keessatti waliigaluu dadhabanii walitti bu'anii wal ajjeesanii gara wal balleessuutti deemanii adeemsi gara wal balleessuutti adeemamaa jiru kuni kana caalaa gaafa dhufee birmadummaa biyyaas kan miidhu waliin jiraachuu kan dhowwuu danda'u waan ta'eef akkaataa baratame kanaan deemuu hin dandeenyu maaltu nu qunname mee teenyaa mari'annu jedhanii haala gaariidhaan taanii marichuu danda'uudhaan of ceesisuu danda'an keessaa ollaan keenya takka Keeniyaadha. Keeniyaan akka lakkoofsa Faranjiitti bara 2007 filannoo biyyoolessaa gaafa gaggeessitu paartilee mormaaf paartiin siyaasaa inni mo'ate walakkaan uummataa isa mo'ate kan deeggaru walakkaan uummata inni biraas isa mo'atiin kan deeggaru ta'ee inni mo'atee gaggeessummaa isaa akka hin fufne godhuudhaan warri mo'atan immoo lakki mo'atamne nutu mo'ate kanaaf kanan fudhannu jechuudhaan immoo kilee kanarratti waliigaluu waan danda'aniif waldhabbiin paartilee sadarkaa paartilee siyaasaa biyyoolessa Keeniyaatitti eegale gara uummata deeggartoota isaaniitti gadi bu'ee sadarkaa uummataatitti gara wal ajjeesuu wal fixuutti camanii turan. Gara oggaa 17 baranaa 16 yeroo ammaa haasofnuu kana ta'uu isaati jechuudha. Gaggeessitoonni paartilee yeroo sana turan garuu laphee ofiitti deebi'anii tasgabbaa'anii haala sochii uummanni keessa jiru gaafa laalan humnaan mo'atanii Keeniyaa akka Keeniyaatitti fufsiisuu waan akka hin dandeenye waan hubataniif dhimma kana marii biyyoolessaatiin haa ceesisnu jedhanii gadi ta'anii mari'achuudhaaf waliigalanii turan. Waliigaltee kana kan Itoophiyaatiin adda ture. Itoophiyaan yeroo ammaa marii biyyoolessaa ofumarraa kaatetti akka biyyaatitti ofiif qopheeffattee ofiif fuuldursii tolfachuudhaaf socho'aa jirti. Kan Keeniyaa yeroo sana ture garuu qaama sadaffaatti fayyadaman. Qaama sadaffaa gamtaan Afrikaa gaggeessaan gamtaa Afrikaa keessattuu namni beekamaan Koofii Aanan jedhamu karaa gamtaa Afrikaatiin bakka bu'ee marii biyyoolessaa waliigaltee dhabuu Keeniyaatti ta'e kan akka gaggeessu paartilee siyaasaa waliigaluu dadhaban kan akka walitti fidu qaamni sadaffaan nu gidduu seenee nu haasofsiisu waan jedhu waliigalanii karaa qaama sadaffaatiin adeemamaa ture. Baay'ee cimaa ture jechuudha. Kan amma Itoophiyaan gaggeessitu kanarraa olitti yeroo sana walitti bu'iinsi ture hamaa waan ture paartileen kun hanga waliigaluu hin dandeenye wal dubbisuu hin dandeenye hanga qaamni sadaffaan gidduu isaanii seenu kan gahame ture. Kan Itoophiyaa waliin yoo madaalu sanii gadi waliigallaa wal dhaggeeffannaa paartileen baay'een mormitoonni illee mootummaadhaan waliigaluu karaa seera qabeessan socho'aa jiru dhufuu ni danda'u.
qaamoleen fincilarra jiran jiru isaanis akka dhufan carraa mijeessuudhaaf carraa qabna akka biyyaatitti jarreen kun gara carraan qabanii turanii carraa isaan dhaban kana gaggeessaa beekamaan mootummaa waltaanii addunyaa kan ture Koofii Aanan gidduu seenuudhaan paartolee siyaasolee waliigaluu dadhaban ciccimoo lamaantu ture isaan gidduu isaan seenanii haasa'uudhaan garagaratti haasofsiisuudhaan bakka tokkotti walitti fiduudhaan ta'anii wal hubatanii calqaba qaamni gaafa marii yaadamu inni mo'ate suni mo'atee gara hojii isaatiitti akka fufu gaggeessummaatti akka fufu kan yaadamu ta'ee garuu mariirraa ka'amee gara biraatitti iyyuu ce'uu danda'anii jiru. Heerri Keeniyaa biyya keessa jiru sirrii miti. Filannoo akkaataa kanaan raawwate kanatti walitti bu'iinsa kan akka dhufu kan godhe heera nuti qabnu mataa isaati. Kanaaf heera keenya irra deebinee tolfachuu qabna. Heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhanii uummatas hirmaachisanii heera biyya isaaniitis akka jijjiiramu godhanii walii galtee mootummaan inni mo'ate akka bulchuu itti fufiinsuudhaaf mariin godhame isarra darbame heera biyya sanii fooyyeffatanii nagaa uumanii bu'uura heera saniitiin inni mo'ates akka itti fufu ta'e warra mo'ate nafanis immoo akkamiin sirna gaggeessummaa siyaasummaa biyya sanii keessa seenuu akka danda'u karaa heera sanii akka qabatamu ta'e karaa nagaa wal ceesisuu danda'anii jiru. Rakkoo isaanii isarra kan maal hiikkataa jiru. Kun isa guddaa isa ta'eedha. Olluma keenya Keeniyaa irratti. Gara qabxii keenya isaa aanutti dabarra isaatii baay'ee nu daangessaa jirti waan ta'eef qabxii beessa kan isin nuuf kaaftanii rakkoolee bu'uuraa akka biyyaatti jiranii irratti ajandaan funaanamaatii ture egaa ajandaan funaanamaa ture keessatti furamuudhaaf yookaan immoo ajandaan kun gara mariitiin gara wal dhageetti yookaan immoo gara milkaa'inaatti dhufee hagam biyya kana gara nageenyaatti deebisuu keessatti ajandaawwan funaanamaa turan hagam abdii ta'uu kan jedhu gaggabaabinaatiin nu kaastu gaaffilee biroos ni qabna waan ta'eedha. Baay'ee galatoomaa. Komishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa yeroo ammaa naannolee 10 bulchiinsa magaalaa 2 keessatti ajandaa galtee funaanii raawwatee jira. Ajandaaleen funaanaman kuni ajandoolee gurguddaaf ajandoolee bu'uuraa akka biyyaatti dhimmoolee gurguddoo irratti walii galuu dadhabne kan of keessatti haammatanidha. Kanaaf ajandaan hangammaatti ka'aa jiran qabamaa jiran ajandoolee gurguddoo fuulduratti furmaanni ajandoolee kanaaf gumii marii biyyoolessaa irratti yoo kaawwame kan biyya keenya ceesisuu danda'udha. Ajandooleen naannolee garaagaraatiif bulchiinsa magaalaa garaagaraa irraa dhufan kuni kan bocamuu danda'an komishinii marii biyyoolessa Itoophiyaatiin gara tokkotti dhufanii ajandooleen bu'uuraa akka biyyaatti irratti walii galuu dadhaban maaliin kan jedhu komishiniin taa'ee walitti fidee bocee addaan erga baasee booda uummataaf ifa godhee ajandoolee uummataaf ifa ta'an kanarratti mariin itti fufa sadarkaa gumii biyyoolessaa irratti jechuudha. Kanaaf isaan hangammaatti jiran akka ajandaa akka galteetti kan fudhatamanidha. Akka biyyoolessaatti garuu bocamanii uummataaf ifa erga ta'an booda gumii biyyoolessaa irratti bakka bu'oota gumii biyyoolessaa irratti kan irratti miraman ta'u jechuudha. Ajandoolee baay'ee murteessaadha. Gaaffii sattaanu kannu yaada sattaanutti haa ceenu jedhu. Egaa kanattaan egaa muuxannoon ajandaa marii adda baasuu naannolee duraa duubaan egaa yoo ilaalamu itti aanu yeroo taanuuf immoo hangam muuxannoo wan jiran qindeessuun hangam fayyadamtan kan jedhudha. Baay'ee galatooma akkas lakkaasee hangammaatti komishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa naannolee 10 bulchiinsa magaalaa 2 keessatti galtee ajandaa funaanuu raawwatee jira. Muuxannooleen hojii kana keessatti muuxannooleen argaman baay'ee gurguddoodha. Muuxannoon kun akkaataa namaan ibsuun ni danda'ama. Muuxannoon inni tokko sochii kana keessatti hubannoo dhabuudhaan rakkoo dhufe dhimmichi maal akka ta'e taa'anii hubachiisuudhaan hawaasni qooda fudhattoonni adda addaa marii biyyoolessaa jechuun maal jechuu akka ta'eef marii biyyoolessaa keessatti ajandaan qabamuu qabu maal akka ta'e akka hubatamuuf kallattii saniin socho'uu akka danda'an taasisuun danda'amee jira. Kuni fala baay'ee fidee jira. Hubannoodhaan alaa waliigaltee dhabu adeemsa irratti wal gufachiisuu dhimma uumamuu danda'amu akka uumamne godhamee jira. Kuni muuxannoo guddaa isaa argame adeemsa ture keessatti. Inni lammaffaan hirmaannaadhaan wal qabatee qaamoleen adda addaa marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu kallattii hojimaata komishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa kaawwateen osoo hin ta'in kallattii birootiin wal qabsiisuudhaan mufii warra kaasantu ture. Fakkeenyaaf baay'ina uummataa
fakkeenyaaf amantaa baay'ina amantaatiin wal qabatee akkaataa kanaa warra kaasantu ture. Marii biyyoolessaa jechuun abbummaan lammiidha jennee sila kaasnee jirra. Lammii biyyoolessaati. Lammiin biyyoolessaa fedhii siyaasaa garaagaraa, amantaa garaagaraa, ilaalcha garaagaraa kan qabu. Kanaaf lakkoofsa baay'ina waan tokko irratti yookaan lammummaadhaan yookaan amantaadhaan baay'atee wal qabachuu osoo hin ta'in akka lammiititti bakka buufachuu danda'uudha fi ajandaa akka lammiitti yookaan akka qaamatti qabu dhiyeeffachuu danda'uudhaan kan wal qabate waan ta'eef gaaffileen kun inni tokko seera qabeessummaan isaas fudhatamee hirmaannaan as keessatti godhamu keessatti eenyummaadhaanis kan wal qabate amantaadhaanis kan wal qabate bal'inaan qaamni hunduu akka hammatamu taasisamuudhaaf carraa kan uume kanarraa muuxannoo guddaan argamee qaamoleen duubatti hafame jedhameetu shakkamu koomishiniin kun taa'ee ilaalee akka irra deebi'ee ilaalee hammachuu danda'u godhee jira. Muuxannoon akkanaa argamanii jiru. Kanaan alas warroonni fincilarra jiran yeroo ammaa mootummaa wajjin araara uumanii koomishiniin marii biyyoolessa Itoophiyaa koomishinii araaraatii miti. Qaamoleen baay'een yeroo baay'ee koomishiniin kun araara akka raawwatutti eegaa jira. Koomishiniin kun koomishinii dhimmoolee gurguddoo akka biyyaatti irratti waliigaluu dadhabne irratti qaamoleen adda addaa ta'anii akka mari'atan waltajjii marii uumuudhaaf hojjetu malee koomishinii jaarsummaa taa'ee araarsuu miti. Kanaaf qaamoleen mootummaa waliif fincila qabanis mootummaa wajjin akka araaraman koomishiniin kun dhiibbaa ni godha. Mootummaa irrattis dhiibbaa ni godha. Qaamolee fincilarra jiranis dhiibbaa ni godha. Araarri kun karaa yoo danda'ame karaa qaamolee lamaanii yoo dadhabe immoo karaa qaama sadii akka raawwatuuf jarreen kun akka hirmaatamu godhuudhaaf koomishiniin kun tattaaffii godhaa jira. Kunis milkaa'ee iddoo tokkotti qaamoleen fincilarra jiran karaa mariitti akka dhufan taasisuun danda'amee jira. Asuma illee waan naa kaasuu barbaadanii naa babal'isuu barbaadan kan kaasuu barbaadu amantummaan isaa maal fakkaata ture keessumatti iyyuu qaamonni hawaasaa garaagaraa hirmaataniiti kan jiran seektoraalee adda addaa yookaan namoonni hawaasaa adda addaa bakka bu'an hirmaataniiti kan jira waan ta'eef amantummaan isaa maal fakkaata ture silas isinis tuqxaniiti kan turte waan ta'eedhaa fi namoota immoo kana keessatti hammatamanii immoo keessatti hirmaan yoo jiraate sakattaatanii deebitanii ajandaa akka dhiyeeffatan yookaan immoo waan kana keessatti akka hirmaataniidhaa fi sochii isin gara fuula duraatti taasistan ni jiraata kan jedhu sanaan naaku. Baay'ee galatooma. Koomishiniin kun Itoophiyaa keessatti ajandaan qaba qaama jedhu dhuunfaadhaanis ta'ee karaa gurmaa'een qaama jiru kamuu koomishinii hirmaachisee socho'uudha. Qaamni tokko akka duubattaaf koomishiniin barbaannedha. Aangoon koomishinii kanaaf kennames koomishiniin kun akkaataa kanaan dhimmoolee qaamolee Itoophiyaa keessatti mufoo qabaniif akkasumas dhimmoolee akka Itoophiyaatti irratti waliin galuu hin danda'amne ajandaa jedhamu irratti kan mari'achiisu waan ta'eef koomishiniin marii biyyoolessa Itoophiyaa qaama karaa seera qabeessa ta'een sochaanis ta'e qaamolee karaa seera qabeessa hin taaneen sochaan mootummaa waliin illee mufii qabanii bosona keessas jiraatan yookaan fincilarra jiratanis dabalee akka Itoophiyaatti qaamni hunduu akka irratti hirmaatu koomishinii karrisaa banaa ta'eef akkasumas koomishinii hirmaachisuudhaaf qophii qabudha. Asirraa ka'ee koomishiniin kun yeroo adda addaa qaamolee garaagaraatiif waamicha isaa dhiyeessee jira, qaama isaa sobsiisee jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiran akka hawaasatti eenyu kan marii irratti hirmaatu kan jedhu koomishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa fageenyaan xiinxalee irratti mari'atee hawaasa mataasaa yoo xiqqaate hawaasni bu'uura hawaasummaa qabu kan marii kanarra hafuu hin dandeenye yoo xiqqaate 8 hanga 10 akka jiraatu addaan baafatee bu'uura saniin hawaasa keessaa hirmaachisaa jira. Kuni qotee bulaa, dubartoota, dargaggoo, hojjettoota mootummaa, warra afushaalee akkasumas qaamolee buqqaan daldaltoota kan hunda kan of keessaa qabatudha. Akka hawaasatti qaamni tokko qaamni duubatti hafin jiru sun dubbadhu kan kaasin qaama miidhamtoonis akkasuma qaama miidhamtootas dabalatee kan hirmaachiseedha. Warroolee biroo karaa siyaasaa sochaanis paartilee siyaasaa hunda isaanii as keessatti akka hirmaatan sochii kan godhudha. Kanaaf koomishinii baay'ee hammataadha jedhamee dubbachuun ni danda'ama. Egaa qormaanni adeemsa marii biyyaalessaa kana keessatti qormaanni adeemsa ajandaa walitti qabu keessatti isin mudate ture ni jira. Sanammoo akkamittiin injifachuu dandeessan kan jedhullee kan kaasnu ta'a. Yaada daqiiqaan keenya deemaa jirti waan ta'eedhaaf dhiifama. Yaada gudunfaa Lachumaatiin marii biyyaalessaa kana milkeessuudhaaf eenyurraatii maaltu eegamaa kan jedhuutiin nu cuftu qormaati ture maali? Sana akkamiin injifattan kan jedhuu fi amma immoo kana milkeessuudhaaf eenyurraati maaltu eegama kan jedhuudhaan nu godhabdu. Baay'ee galatooma. Qormaanni ture inni tokko yeroodha. Akkan sila kaase
marii kanarratti kan hirmaatan lammii Itoophiyaa hunda lammii Itoophiyaa gara nama miliyoona 120 olitti tilmaamamu. Namootni kun akkaataa bu'uura hawaasummaa isaatii fi qaama qabeessummaa isaatiin akkamitti hirmaata kan jedhu hojimaata lafa kaa'uuf akkaataa sanaan hirmaachisuun yeroo dheeraa kan fudhatudha. Yeroo baay'ee namoonni komishinii kun duubatti hafee jira ariifachaa hin jiru jedha. Haa ta'u malee dhimmi marii kun yeroo fudhata. Inni kun qormaata tokkotu ta'ee jira. Qormaata kana irra ooluudhaaf komishiniin kun hanga danda'ame halkanii guyyaa hojii kana saffinaan hojjechaa jira. Inni lammaffaa nageenyaan wal qabatee iddoo tokko tokkotti akkaataa karoorfameen deemamu irratti qormaanni nu qunnamee jira. Iddoo baay'eetti hiikkachuu dandeenyee jira. Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa irratti jaarsolee qabachuudhaan haadha siinqee qabachuudhaan abbaa gadaa qabachuudhaan uummata mari'achiisuudhaan uummata keessa seennee hojjechuu dandeenyee jirra. Yeroo ammaa kanatti komishinii marii biyyoolessa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa irratti hojjechuudhaaf adeemaa jira. Naannoo Amaaraa keessa nageenya wal qabatee rakkoon tokko tokko ni jira. Dhimmoota rakkoo nageenyatiin wal qabatan kana qaamni hunduu hirmaachuu waan qabaniif rakkoon nageenyaa naannoo kana keessa jiru akkamitti hiikamuu qaba karaa jedhu mootummaa waliin haasa'aa jira. Qaamolee finciltootatis akkaataa isaan ittiin hirmaachuu danda'an wajjin hojjechaa jira. Nageenya wal qabatee Amaaraa irratti iddoo biraa irratti illee irra oollee jirra. Hanga tokko yeroo keenya qabaa jira. Garuu kana jechuun mootummaa naannoo Amaaraa irratti mariin kun hin gaggeeffamu jechuu miti. Yeroo ammaa qaamolee adda addaa qabatee komishiniin kun kan itti deemaa jiru ta'a. Eenyurraa maaltu eegama dhimma jedhutti gaafa deemnu mariin biyyoolessaa kun kan uummata Itoophiyaati kan lammii Itoophiyaati. Kanaaf tokkoffaa akkuma kanaan dura kutannoodhaan waan kana eegalchiise mootummaan Itoophiyaa kutannoo kanaan dura qabu cimsee itti deemee bakka rakkoo hojii kana hojjechuudhaan nageenya wal qabatee jirutti araara buusuudhaan isaa ta'u haasa'uudhaan mariin kun akka saffisu ammas irra caalaa kutannoon itti deemee nagaa buusuu haala mijeessuun irraa eegama. Inni lammaffaan uummata. Bakka rakkoon nageenyaa jiru mootummaa qofa osoo hin ta'in uummannis itti gaafatamummaa waan qabuuf naannoo fincilli jirutti uummanni rakkoo jiru fincila qofaan osoo hin ta'in mariidhaan akka hiikamu hubatee qaamolee fincila irra jiranis marii irratti akka hirmaatan dhiibbaa akka godhu kan irraa eegamu ta'a. Inni biraa paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran garagaraati. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran paartileen biroo hafanis ta'ee karaa biraatiin warri fincila qaban dhimma kanarratti akka hirmaatan dhiibbaa isaan irraa eegamu. Isaanis akkuma isaanii akka hirmaatan godhuutu irraa eegama. Umarratti miidiyaan akka keessanii kun akkuma amma godhaa jirtan dhugaa jiru uummata biraan gahuudhaan uummata ibsuudhaan yaada uummataa fudhachuudhaan mariin biyyoolessaa kun isa guddaaf isa dhumaa ta'uu hubachiisuudhaan deeggarsaaf gumaacha akka gootanidha. Baay'ee galatooma. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatti dursaa garee marii naannoo Oromiyaa obbo Luzinaa Asaffaa turtii dhaggeeffattoota faana yookaan immoo duuka bajarillee istuudiyootti argamuudhaan yaada isin gaafannu irratti fi yaada dhaggeeffattoonni kaasan irratti deebii nuuf kennuudhaaf waan argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isinitti jenna. Dhimma kanarratti yeroo biroos kan isin affeerru ta'a. Baay'ee galatooma waan nu affeertaniif.